bilbila keessan koodii isaa dagattan isin duraa gubate kompiitara geessitanii cinqamuun maallaqatti baasuun alatti karaa lamaan isin agarsiisa akkasuma ofirraa gubdanii ofuma keessanii banatan utuu kompiitara hin geessin kottaan afaan bu'aa. Salaamu alaikum. Obboleewwan har'a viidiyoo jijjiireen jira. Karaa salphaan lamaan isin agarsiisa. Tokkoffaa warri gubatee jirus ta'ee warri kaan bilbilli keessan yoo amma isiin kun gubuu hin dandeessu. Isiin kun dadhabduudha bilbilli. Inni waraabaaru kun immoo xirrig godhee gubaa. Amma isinii gizee asirra dhuftanii paatarmii keessan gubatee jira miti akka cimtanii gadi qabdan kana. Sana booda bakka oof kuno bakka oofii kana jechuudha. Switch bakka oofii kana afwan akkanatti gizee dhuftan gadi qabdanii akka jettan kana isinii fida. Sana booda xuxxanii niiftan harkaan cimtanii gadi qabdan. Eeyo mallattoo raayitii fide salaamu alaikum. Kun garuu fakkeenya fidde malee hin gubdu. Isiniif ta'a. Eeyo kana gadi qabdan cimsitanii raayitii kana fida. Garuu osoo isin waggaa tokkotti buutanii switch ta'a hin cufama jechuudha. Isin immoo cimsitanii gadi qabdan. Akkanatti raayitii fida. Bilbilli inni viidiyoo waraabaaruun kun ni guba. Garuu isin kun immoo hin gubdu hin dandeessu. Isa dabalata paatarmii keessan kana hin cufatina. Abadan kana hin cufatina. Qulfii bilbila keessanii kana hin cufatina. Maaliif kun dafee gubataa namni itti bubbu'ee ni gubata jechuudha yeroo hundumaa. Kun amma cinqiidha. Isinii hidheetan beekaa akka godhe malee hin fedhu kana. Sana booda siitingii sagaltan karaa gabaabaa ammas irra gaariin immoo siitingii keessa galtan siitingii keessan argattanii amma siitingii keessa galeen jiraan. Ifa isiniif ta'a. Siitingii keessan itti mul'ata abdii qaba. Eeyo siitingii arra bilbila kee jijjiireen jira waan ta'ennaan amma gizee dhuftanii bakka lock screen jettu kan argattanii miti bakka qulfii mallattoo qulfii kana. Qulfiin ni mul'ata. Qulfii xuxxani. Sana booda gizee dhuftan secure lock screen siitingii jettu kana siitingii mallattoo fuulduree qabdu kana gaaraa gadi sadaffaarra jechuudha waggaa tokkoof akkana gachuu kaastani paatarmii keessan banattani isa siichiitiif jechuudha of qopheessu isa siichiitiif. Sana booda gizee akkanatti isinii dhufe kana booda gizee akkanatti isinii dhufee kunoo arfan kun oofaadha auto factory reset jettu kana fakkeenyaaf innolii kun inni gaaraa gadi sadaffaarra dakaa'uuf sadaffaa wasaxa jiru keessan akkanatti banaa jira ta'a. Yaani tokko tokko cufaa jiraachuun mala banaa jira ta'a. Isin cufaa gootanii kan inni isin gargaaru afwan kunoo isii gadi walakkaa kanarra yoo akkanatti cufaa gootanii marraa 15 yoo itti naqxanii switch ta'achumaan jechuun ni cufata bakka resetii gootan jechuudha bilbila keessan fakkeenyaaf ni gubdan jechuudha booda marraa 15 gizee asirratti naqxan. Fakkeenyaaf marraa 15 asirratti jechuudha marraa 15 gubatee jira amma fakkeenyaaf kun marraa 15 amma akkanatti jechuudha marraa 15 itti naqxanii otomaatikii akkas ta'a. Kanaafuu kana gochuudhaaf immoo maali otomaatikii cufachuudhaaf yoo kana ofirraa oofii hin godhin hin cufatu. Kiyya amma lakkaa'ee jirame afwan. Eeyo siitingii keessan keessa galtanii marra lammaffaa bakka qulfii rukuttanii bakka siitingii mallattoo siitingii rukuttanii isa kanan banattan inni kun musiibaa haan cufatina lammaffaa isinoo kunoo kun yoo banaa ta'e akkanatti oofi gootan mabruuka alaykum. Inni ittaan immoo ani isin jedhee isa lammaffaa kana immoo akkanatti cimsanii gadi qabdanii gizeenni mallattoo raayitii fide jawaalli oriijinaalli ni gubaa. Ifa isiniif ta'a kun raayitii gizee fide. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Gaafilee keessaniif barnoota dabalataa argachuuf YouTube chaanaala keenya gizee dhuftan diimaa kana rukuttanii beel iPhone mallattoo kana yoo godhattan barnoonni ariitiin isin qaqqaba. Riyoo shaafii isa olis kunoo akkanatti akkana godhattanii olii godhattan kun lamaanuu keessani kiyyaa miti irratti isin barsiisa. Salaamu alaikum.